gaheen dhaabbatni deeggarsa namoomaa idil addunyaa fi dhaabbatni tajaajila quraanaa dirqama hawaasummaa fi tumsa lammiilee rakkatan gargaaruudhaa fi beekumsaan dhaloota bocuuf qaruu keessatti gumaachaa jiraniitti ceena. Dhaabbileen kunneen ijaarsa biyyaa fi sirna dimokiraasii dagaagsuu, hojiilee misoomaa utubuu, rakkooleen balaa namtolcheef uumamaa yeroo mudatanii deeggarsa adda addaa lammiileedhaaf taasisuudhaa fi itti gaafatamoota biroo baachaatti jiru. Dhaabbileen tololaa yookaan siiviilis ta'ee miti mootummaa kamiyyuu kanneen bu'uura amantaa qabanis ta'ee kanneen hin qabne hedduutu jiru. Sadarkaa idil addunyaatti dhaabbileen bu'uura amantaa qabanii fi fakkeenyummaa kana gonfatan kanneen akka dhaabbata fannoo diimaa fi addeessa adii eeramuu ni danda'u. Dhaabbileen kunneen sadarkaa idil addunyaatti deeggarsa namoomaatiin hojiin isaan hojjetan hojii bakka bu'ummaa hin qabnedha. Sababa waraanaatiin, sababa lolaatii fi balaa uumamaa fi namtolchee garaagaraatiin yeroo rakkoon lammiilee irra ga'u kan dursee dhaqqabu dhaabbilee kanneeni. Kanaanis sadarkaa idil addunyaatti maqaa gaarii horachuudhaan ni eeramu. Bifuma wal fakkaatuun biyya keenyatti dhaabbilee dhiyeenyatti hundeeffamanii fi deeggarsa adda addaa hawaasaaf godhaa jiran keessaatii dhaabbanni deeggarsa namoomaa idil addunyaa fi dhaabbanni tajaajila quraanaa lammiilee gammoojjii harargee keessatti caamaan miidhaman gargaaruu fi dhaloonni beekumsaan akka ijaaramuu fi kitaabilee adda addaa gatiin isaanii qaalii ta'e gumaachuun hayyoonni islaamaa beekumsaan cimanii barattoota isaanii akka barsiisanii fi dhaloota naamusaan bocuudhaan gahee ijaarsa biyyaa keessatti shoora irraa eegamu akka gumaachaniif gahee olaanaa ta'e taphachaatii jiru. Bifuma kanaan dhaabbileen lamaan kunneen waliin ta'uudhaan deeggarsa kitaabilee quraanaa fi kanneen adda addaa maallaqatti yommuu shalagaman qarshii miliyoona 5.5tti shalagamu ulamaawotaa fi gumaachanii jiru. Sirna gumaacha kitaabilee kanarratti seenaa hundeeffamaa fi hojiileen dhaabbileen kunneen gumaachan maal akka fakkaatu kan dhiyeessan barsiisaan yuunivarsiitii Haroomayaa barsiisaa Asad Sheek Toofiq dhaabbileen kunneen rakkoolee hawaasaa roga adda addaatiin jiru furuu keessatti shoora olaanaa taphachaa jiraachuu ibsanii jiru. Kaayyoon ijoon waldaalee kanneenis kanuma ta'ullee dabalanii eeruudhaan. Dhaabbanni kun bara 2020 akka lakkoofsa faranjootaatti hayyoota, ulamaa'ota, beektota akkasumas namoota yaada hawaasa keenya rakkoo keessaa yooniif jijjiirree hawaasatu yaada furmaataa warra qabanii biyyoota garaagaraa biyya keenya dabalatee walitti qabatanii dhaabbata hundaa'e jechuudha. Sadarkaa yaadatti, sadarkaa waliigalatti jechuudha. 2020 baasii torbafaatti kan hundaa'e jechuudha. Erga hundaa'e booda maal jechuudha? Maaliif hundeeffame? Akkaataa hundeeffame isaatti sababni inni guddaan maali? Rakkoowwan hawaasa keenyaa jiran furuudhaaf waldeenni tajaajila namoomaa idil addunyaadhaa isa formaata jaameeti hundeessan jechuudha. Walitti dhufanii ulamaa'onni keenya akka ragaa seera biyya keenyaatti bara 2022 baatii Julaayii 3 itti hajjama ragaa siviil mahabaraat asooseeshinii dhaabbata jaamurraa